Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota maatii Ahmad bin Shaw akkam fayyaadha jirtanii fayyaa keessanii alhamdulillah bakka jiraattan arraas barumsa bareedaa ta'ee fi akkasuma barbaachisaa ta'e nama hunda fayyadu jedhee yaadu qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Maatiiwwan chaanala kanaa hundi keessan laayik godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jechaadha. Akkasuma warreen chaanala kanaaf amma dura maatii hin ta'in gana subscribe godhuun akka jajjabeessitan isin afeereetiin jira. Gara chaanala keenyaatti linkiin illee share godhuudhaan obboleeyyan keessan kan barumsa kana dhabanii rakkachaa jiran biraan akka geessan asumaan waamicha isiniif goona. Hayyee dura irratti barumsa keenya akkaataa imoo itti banatan kan jedhu barumsa kana dura haaraa amma jalqabne imoo banachuudhaaf tokkoffaa duratti pilaastoorii keessanii galtanii as booda bakka iddoo sarchi kanarratti yeroo tokkoof gaddooytan san booda sarchi kana dhuftanii asirratti dhuftanii maal gootanii barreessitan imoo godhattanii barreeffattan san booda imoo haala kanaan hoggaa barreeffattan isiniif dhufa. Imoon haala kanaan hoggaa isiniif dhufe kunoo imoo sadii jira. Imoo irraa ammaan tana imoon bareedaan imoo international janiin isa kana imoo bareedaa kana haala kanaan imoo kana banattee keessa gasseenta. Imoo tana haala kanaan banattee hoggaa keessa gasseente kunoo install godhattaa bahuu siif eegalee jira. Haala kanaan imoon kan kee siif bahuu eegala kunoo amma lakkaawaa jira na biraan imoon koo naaf buudhaaf lakkaa'utti jira jechuudha. Naaf lakkaa'u jira kunoo amma laal duba namoonni baay'een keessan akkaataatti markaza laayifii banatan illee kan baruu barbaadan jira. Akkaataatti imoo irratti markaza laayifii banatan barumsatti aanuun qabadhee kan inni isin dhufu ta'a yoo rabbi jedhe insha Allahu ta'ala. Namni keenya barumsa adda addaa barachuu qaba. Waan nu fayyadu bilbila irraa insha Allah barumsa waa'ee bilbilaatiin wal qabatu moobaayilaan keessatti wal qabatu barumsa hedduu takka akkasuma isiniif tola jedhee isiniif bareeda jedhee yaadu baay'ee isaa qabadheetiin isiniif dhufa yeroo gabaabduu keessatti yoo rabbi jedhe. Duba barumsa akkanaa kana jabeessuu qabdan nama waan barumsa akkanaa kana hordofuu qabdan chaanala kana jala seentanii warri amma dura gartee chaanala kana jala gartee barumsa baratamaa jiru hunda hordofaa jirtanilleen jabaadhaa isiniin jecha jabaadhaa akka jabaatti itti fufaa fuulduratti deemaa isiniin jenna. Kunoo imoon kiyya naaf bu'ee jedhe gaa lakkaawee jira qoyaa obsaan viidiyoo odoorrichi hin dhahin obsaan eeggadha. Imoo karaa sirrii ta'een akkaataa itti baratan egaa imoo karaa sirrii ta'een akkaataa itti baratan akkaataa imoo karaa sirrii ta'een itti baratan imoo yookaan ta'an tartiiba malee imoo yookaan ta'an akka malatti yoonii fi kan itti baratu taate yookaan itti fayyadamu taate baay'ee akka malee hamaadha jechuudha. Kanaaf imoo karaa sirrii ta'een akkaataa itti banatan kan jedhu arraan tanagaa viidiyoo barumsa keenya kan ajaa'ibaati. Haala kanaan gaa hoggaa turtii muraasa booda imoon kan kee siif gabbu'aa jechuudha. Imoon kan kee hoggaa siif gabbu egaa kunoo qoygaa bu'uutu jira obsaan eeggattaa sekondiin eegu kunoo bu'ee jira. Oppiin qofa jedhee keessa gala. Ergan oppiin jedhee keessa galee booda ammas keessan gala allahu jettaniin farmeeshinii kana ta'eef hayyama kanniin naanjaa agriin jaan allahu jettan asirratti ammas san booda kana yeroo tokko irra gadhootee biyya filta as keessa gadhuftee as keessa gadhufuudhaan biyya barbaadde biyya gartee jirtu sana irra dhaawattaa. Anama fakkeenyaaf Itoophiyaan jira. Itoophiyaan gaa as keessa kunoo as gama gadii kanatti argama Jibti jalatti argama akkatti irratti gadi dhawadhaa. Sana booda lakkoofsa kiyyatti barreeffadhaa jechuudha. Lakkoofsa kiyya hoggaan gartee itti barreeffadhu kan ta'e kallattumaan gaa koodii imoo irratti siif erga. Koodiin imoo irratti siif seena. Anamma kana dura keessa seenee banee waan jiruuf koodiin hin gaafatu jechuudha. Haala kanaan hoggarra gadhoo ta'e koodii si gaafachuu mala yoo lakkoofsi amma dura haaraa yoo ta'e imoo karaa sirrii ta'een haala kanaan banattee imoo ajaa'ibaatii fi akkasuma gartee nama hunda fayyadu imoo bareedaa ta'ee banatta. Kunoo haala kanaan ammaan tana ani imoo banadheetiin jira jechuudha. Yes ammaan tana imoo banadhe kanatti aanu markaza laayivii akkanatti banatanii akkaataa markaza laayivii da garee gruupii markaza laayivii da
yeroo gabaabaa keessatti barattoota baay'eetti argatanii fi akkasuma namoonni baay'een argan itti banatan kan jedhu barumsa biraatiin qabadheetiin isiniif dhufaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo obboleeyyan maatii chaanaalii kanaaf haaraa taatanii fi akkasuma maatiiwwan koo duraatis chaanaalii kana amma dandeessan nama beetan irratti sheer godhuudhaan namoota beetan hunda biraan ga'aatii chaanaalii kana filis akka inni guddatuuf nu gargaaraa isin jennan cinaa dhaabbadhaati chaanaalii kana ji'a tokko keessatti 1,000 galchuu qabdu chaanaalii kana gaaf subscribe isaa xiqqoorra akkasuma viidiyoo illee daawwadhaa isin jenna barumsa keenya har'aan tanaa kana fakkaataa nagaatti nuuf turaa wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.